kabajamtoota fi jaallatamtoota ijoollee biyya abbaa koo hundumtuu haadha koo akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti hunduma keessaniif nageenyi rabbii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsiisoo gaaffii qaxxaamuraaf deebii qaxxaamura sagantaalee jedhan numaaniyaatu hin qabanne isiniif dhiyaanne irraa hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana ta'a isiniin jenna. Sagantaalee keenya yoo ittiin bohaartanii fi ittiin bashannantan laayik, kooment, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina isinitti haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffii qaxxaamuraaf deebii qaxxaamuraa sagantaan jedhe akkuma itti fufeetti jira. Keessummaan of biraa qaba. Maqaan keessan eenyu haa jennu? Maqaan koo Obbo Fayyisaa Mul'unaan jedhama. Keessanoo? Obbo Jiksaan jedhama. Eshi gaaffiin sin gaafadha. Obbo Abdallaanii maasaa yookaan horii keessaa tuullaa iddoo tokko horii tokko keessaa tuullaa 6 qabu. Horii biraarraa immoo tuullaa 4 qabu. Walitti meeqa qabu haa jennu? Tuullaa 10. Tuullaa 10. Natti fakkaata. Yaala arginu. Tuullaa 7. Yaala 7 qabu. Tuullaa 9. Keessa gaaffii kun arganne gaaffii lammaffaan sin gaafadha. Namoonni tokko maqaan isaanii Baatuun Qollee jedhamu. Baatuun Qollee jechaan maal jechaadha? Baatuun Qollee jechaan Baatuun Qollee wanti kun anaaf haaraadha. Baatuun Qollee jechuun waan ba'ee waan hin qonneedha. Wanti biraa natti fakkaata akka yaada kootti jechaadha. Si yaalaa miti. Baatuun Qollee jechuun yaada dheeraadha garuu. Baatuun Qollee gara maalitti hiikuu dandeenya? Wanti isaa naaf ulfaataadha. Baatuun Qollee yaada fagoo jechuudha. Akka wanta fagoo yookaan wanta bahee hin argamne akkasii fakkaata. Akkasitti yaadda. Si gaaffii kun arganne gaaffii biraa sin gaafadha. Abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. Mucaan isaanii inni hangafaa wixata, inni lammaffaa kibxata, inni sadaffaa roobii, arfaffaan kamisa, shanaffaan eenyu ta'uu danda'a? Jimaata ta'a. Jimaata ta'a. Abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. Ilmi isaa inni tokkoffaan wixatadha. Kibxata, roobii, kamisa jedheetti fa'a. Shanaffaan eenyudha? Shanaffaan qidaameedha. Takkaakkil qidaameedha. Gaaffii kun arganne gosa simbirroowwan keessaa simbirroon tokko waggaatti al tokko kan mul'attu jira. Maqaan ishee eenyudha? Cuquliisa. Yaala. Waan barbaadde jira yaala. Diimtuu. Baatii kam mul'atti? Baatii birraa. Gara birraa. Yaa gara birraa jechuun masqala miti. Natti fakkaata. Masqala birraa ruum. Eshi gaaffii koo yaaltaniittu gaaffii koo keessaa tokkoyyuu hin arganne hirmaannaa keessaniif galatooma ulfaadha. Eshi guddaa galatooma asinis. Eshi guddaa galatooma. Obbo Abdallaan maasaa yookaan horii midhaan isaanii tokkorraa tuullaa midhaanii 6 qabu. Kan biraarraa immoo tuullaa midhaanii 4 qabu. Walitti meeqa qabu jenna? 10. Akkamittiin? 6 fi tuullaa. Yaalaan arganneeti. Sheeskira na deebi gaaffichi. Obbo Abdallaan maasaa yookaan horii midhaaniirraa maasaa tokkorraa tuullaa 6 qabu. Maasaa biraarraa immoo tuullaa 4 qabu. Walitti meeqa qabu? Tuullaa waan ta'eef amma jechuu hin dandeenyu kaa. Tuullaadhaan waan ta'eef ta'u. Lakkoofsaan meeqa jettu? Lakkoofsaan 10 ta'a. Tuullaa lamarraa qabocha. Walitti immoo 10 ta'a. Gaaffii lammaffaan sin gaafadha. Namoonni tokko maqaan isaanii Baatuun Qollee jedhamu. Baatuun Qollee jechaan maal jechaadha? Baatuun Qollee jechaan nama bahee fakkeenyaaf amma jechaadha. Baatuun Qollee jechuun yoo bahee waan dhabu jechuudha. Waa tokkollee godhee deeme malee bahee waan dhabu jechuudha. Natti fakkaata akkamitti. Gaaffii keessa itti amantu deebisee. Kan beekutti akkasuma. Gaaffii biraan sin gaafadha. Gosa shimbirroolee keessaa shimbirri tokko waggaatti al tokko qofa mul'atti. Maqaa shimbirtittii maal jedhamti? Simbira masqala. Waqtii kam mul'atti? Waqtii masqala jala. Masqala yeroo godhaaf ka'u
Hoyti maqaan qabdu simbiruu masqalaatiin an beekama. Simbira masqalaa naannaa keenyatti. Akkasidha. gaaffii sanumaan sin gaafadha. Obbo yeroon yookaan abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. Isaan keessaa wixata, kibxata, roobii, kamisadha. Inni hafee inni dhuma. Irra sinii deebi'u? Tole. Abbaan yeroo ijoollee 5 qabu. Isaan keessaa tartiibaa yoo isiniif himu wixata, kibxata, roobii fi kamisadha. Inni hafee of sakamidha. Jimaata. Yaalaan arganne. Wixata. Jimaataa fi qidaamee sanbata taphatti fakkaata. Yaali sadhumaa yaali. Tole tokko shana deebi shanitti sadhuma. Abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. Isaan keessaa wixata, kibxata, roobii fi kamisa inni dhumaa sakamidha. Inni dhumaa jimaataadha kaa. Itti amantaa? Eeyyee. Galatoomii waan. Galatoomaa isin. Okay, tole jalqaba maqaan keessa gaafadha. Maqaan koo Fakaaduu jedhama. Gaaffiin si gaafadha. Obbo Abdallaan maasaa yookaan ooyiruu midhaanii irraa tullaa 6 qabu. Kan biraa irraas immoo tullaa midhaanii 4 qabu. Walitti meeqa qabu jedhama? Tullaa 10. Yaali argan. Fakkeenyaaf sirraa deemu gaafichi. Obbo Abdallaan ooyiruu midhaanii tokkorraa tullaa midhaanii 6 qabu. Kan biraa irraas immoo tullaa midhaanii 4 qabu. Walitti meeqa qabu jedhama? 4 fi 6 walitti 10 ta'uri. Yaali arganne. 6 24. Nargan. Sadhumaa yaali. Maish. Horii. Ni bakare. Horii aburraa jaa. Me kudha lama. Inni arganne gaaffiin si jijjiira. Namoonni tokko maqaan isaanii baatuun qollee jedhamu. Baatuun qollee jechaan maal jechaadha? Baatuun qollee? Namoonni tokko maqaan isaanii baatuun qollee jedhamu. Baatuun qollee jechaan maal jechaadha? Baatuun qollee. Baatoo jechuun waan tokko ta'ee taa'umsa wayiiti. Qollee jechuun immoo waan bakka taa'uuti. Quncifamaa wayii jechuudha. Kanaafuu baattuu qollee jechuun baattuu fi qollee. Baatuun qollee. Baatuun qollee. Baatuun qollee. Baattuu jechuun bakka baatumsa tokkodha. Qollee baatu jechuun taa'umsa. Qollee. Baatuun qollee. Baatuun qollee. Baatuun qollee. Kabbada. Ishi deebiin taa'e wanta jettu jedhati. Maal sitti fakkaata? Taa'umsaa fi bakka baattuun qollee jechuun nama taa'umsa baduunaa kasa. Okay. Gaaffiin si jijjiira. Gosa shimbiroolee keessaa shimbirri tokko waggaa tokkotti al tokko qofa mul'atti. Maqaan shimbirtittii maalidha? Gosa shimbiroolee keessaa shimbirti tokko waggaatti al tokko qofa kan mul'atu jirti. Maqaan shimbirtittii kamidha? Maqaan shimbirtittii ishii yeroo tokko ishii eegee qabdi. Maal jedhamti? Maqaan ishii xiqqoo irratti ulfaateera garuu. Eshi baatii kan mul'atti? Baatii bona mul'atti. Okay, shi yaalteetta. Gaaffii sadhumaan si gaafadha. Abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. 5 keessaa inni jalqabaa wixatadha. Kibxata, roobii, kamisadha. Inni dhumaa maal ta'uu danda'a? Jimaata. Yaali hin arganne. Abbaan yeroo ijoollee 5 qaba. Inni jalqabaa wixatadha. Lammaffaa kibxatadha. Roobii, kamisa.
እኔ ዱማ ማልተው ደንዳ ቅዳሜ ሳ እንተው ቅዳሜ ሮቢ ሰንበታ እንተው ሰኞ ያል ሲልፌ አረበረስ ገየ ቶል እነርገኔ ገለተው ያሊ ኬቲፍ ጉዳስ ገለተው ማሽ sagantaaleen har'aaf qabnu isaan kana turanidha akkatti bishannantanii fi itti bohaartan abdii guddaa qabna tiivii keenya laayik kooment sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna galatoomaa isiniin jenna waan kana gootaniif